kaatee dhufte ta jimaa ganamaa galgala jimaa itti ajandaa sanii darbitu tuni ulamaa irraa barattee irraa qaraatee as geesse kanarra waa beeyti ganamaa galgala jimarra daa'aa gooti kaniinan siin jechu jiru kanaafi wanti xiqqoo daa'ima kana amantiidhaan islaamummaadhaan gurra kannitanii fi quraanaa fi islaamaa fi daa'aa wajjin hin godhina nuun likkii galchee kabajaatti godha dhiisaadhaan isiniin jee wanni tuni namuma kaleerraa baratte sheekuma kaleerraa qaraate as fiddee sheek akkami wanni tun akkasii jechuun jirti haadhuma isii dhalteeni sa'ummaatiyya atiin tun akkami abbarraa na dhaltee jaalla haadhuma dhalte bara aboonaatu qaraate dhalee maami waan akkanaa gaafattu osuma haati jettuuniiti lakki umma akkamitti abbarraa na dhaluu dandeessate akkamitti irraa na dhalte isarraa na dhalle ja'aan maali kuni hin ta'uu jechuu obboleessa malee waa'ee amantii irra jiru amma sa'aatii kanatti waa'ee jimaa harargee irratti amantii maa jiroo jarri kun garee shaadaa qeeqaa garee san qeeqaa maa jara kanaa wajjin dhuftan jechuun kee bareeda oromoon gaafa qabsooytu gaafa tikireef irraa dhoorkitu gaafa nafxanyaaf irraa dhoorkitu gaafa somaaleen loltu amantiin wal qooddeetii miti kiristaanummaaf waaqeffannaan islaamummaa wal qooddee osoo hin taane akka oromoon lolte ammallee oromoodhaa gaafa harargeen dhiibamte gaafa qabeenya harargee dhiibame oromoon hundinuu gabbaatee wanni kun sirrii miti jettee harargee bira dhaabbachuun mirga qabdi nuti lakkee amantiitti san akkasii waa'ee harargeen hin dubbatinaa jechuuni ergamtoota malee jibbaa harargee akka qabu harargee wajjin xiqqeessu deemuutu akkana jee jennaan malee harargee jaalateeti hin jennuun obboleessu si galee islaamummaa isaanii jaalata islaamummaa isaanii fedha achuman nu kabaju dhiisee قول مين نافي بجالب سنة دفت النار جالب سنة دقيقة تكنا كن حاشر جالب سنة أولي مسمى ورمودا مجدي جالب سنة أولي مسمى ورمودا تاليفو أنا حاشر أما أجندة خلينا نجيرو لولو كنا الراولي دبر ساقا تكتا كان دبناتي لولو كان نمي سنبوتين أنا لولا رجيفت لولا رجيفت السلام عليكم عليكم السلام ate kat as keessatti hinaasoo akka taasoo hin dandeessu as keessatti jimaan haraamaa jette mataa keetiin ingata gabbaate warra jimaan haraa fidi video jennaan haraa fidi video isaan jirtu ahmad bira teessee garee amma keessa teessee an sin dhageessisa sagalee teessin dhageessisa no way dhaggeeffadhu jaalibsa fidi video an haraama jedhe bacarraa sin jenneen ibsaa dhiisi ibsaa dubbattu dhiisi nageenyaa umma sootu bu isin dhaja miti guda ibsa uradi de sinda kan alkus ummas isin anjasa ibsa kalee galgala live kiyya jala turteeti inturre dhageeffanne live kiyya jala turte lan dhageeffadhu amma jimaan haraama moo halaala jimaan haraama moo halaala ana ati eda galgala live kiyya jala turte inturre yala so ani waa'ee jimaa harka keessaa fudhadheera sababa harka keessaa fudhadheefillee sirriitti ibsee harka keessaa fudhatte dhiifama gaafattee harka keessaa fudhatte laalla dhiifama gaafattee harka keessaa fudhatte maal badiin kiyya si jammaa dhiifama gaafattee harka keessaa fudhatte moo akka maddu badiin qoy maali badiin kiyya akka awwaloo maal jettee harka keessaa fudhatte ayyee harka keessaa fudhachuun kiyya qoy siifin ibsa harka keessaa fudhachuun kiyya annaannaa itti dhaladhe qabaa maatii kiyya keessaa nama qama'utu jira faayidaa isaa fi miidhaa isaa irraa hin dubbadhe achi booda ummata harargee dawwaleetiin gaafadhe nama as keessa jiru nama biyya keessa jiru kaayiroo jiru keeniyaa jiru isin biratti gatii waan kana dhaggeeffadhu hin xumura luulisha qaali naa obsiraa tokko naasoina luulisha sin kabaja jabduu nama intala islaamaa sin kabaja dhaggeeffadhu jecha tokko sin joonfadhu ati miidhaa jimaati miidhaa jimaan qabuu fi miidhaa jimaan hin qabne ati dubartiidha qamaatee beeytaa'ee waa'ee miidhaa gaafachuun si barbaachisaati. Ati sheemuusaa suwaalatti laal sheemuusaa suwaala irratti hin guuttattu takka shee Adam Tuula irratti hin guuttattu lama shee Amiin biroo irratti hin guuttattu ati jara kanarratti. Dhaggeeffadhu ammallee irra deebi'ee siin jedha yoo ati viidiyoo lu'lu'aan jimaan haraama jecha jedhu afaan kiyyarraa bahu ati naa fidde gadi bahee dhiifaman gaafadhaan garuu hin jenneen takka lammaffaa irratti vaaliyuun qamadiin nu biratti qabdu ummata keessan biratti akka jimaan qabu jireenyi ummata kanaa akka waan kanarra hidhaa ta'e osoo ummata kanaa furmaanni wahii hin kennin dubbii tana ajandaa godhachuun sirrii akka hin tahin bareetiin harka keessaa fudhadhe Ustaaz Ahmadiin illee dhimma kana keessaa harka fudhadha aalimman waan kana itti mari'anna jedhanii jenne ajandaa cufnee haashiris achi jira wata sammartoo ofii jedhee adda baan
achi booda namni laayivii banatee waan san irra dubbatan jiru edda galgala na gaafatan waan hubadhee fi waan naa gale hin dubbadhe. Kanaan ala ani haraama ka jedhe yoo ka qabaatu taate ani ችግር የለብኝም hin jenne garuu maaliif hukumii kennuu hin danda'u dandeettii beekumsa humni qabu hin qabu jaalibsa hukumii kennuu beekumsa agas ga'uu hin qabu. Okay, galatoomii ulfaadhu. Gaafii tokko qofa naa deebifteeti karaa yaada keetiitti fufta. Gaafii tokko qofa naa deebiftee. Shee Muusaa Suwaanaa, Shee Aadam Tuulaa, Shee Amiinii biroo irratti ati akka islaamaa akka inni guuttatta moo hin guuttattu akka isaan ulamaa ta'anii nuun deemaa jiranitti. Mataa kiyyarra jiran hin guuttadha. Thank you galatoomii. Waa'ee jima irratti hayyee maal jedhe Shee Aadam Tuulaa, Shee Muusaa Suwaanaa? Mas'alaa kilaafiyyaa takka mas'alaan kilaafiyyaa yoo mas'alaan takka kilaafa qabaatte kafeete keessaa fudhachuun zaati saabtuuyyuu laal ibsaa gama keessanitti yoo jiraanna ta'e gama keenyatti immoo rakkina guddatu waan kanaan wal qabatee jira kan halaalallee jedhe ulamaa kan haraamillee jedhe ulamaa lachuu daliila qaban gara feete goruun summataa keetirra jirti as dhufee garuu hin dubbadduan akkana jedhee hin dubbaddu mikniyaatum waan hawaasa waliin buusu jalqabaa dubbachuun kiyya sirrii hin turre hagan hubannaa soo qabadhe alinaaggarum nabbar thank you angarumaa siraa barbaadala wannummaan awwala turre jennaan akkanuma kanuma kalas jaalibsa amma jaalibsa obsi gaa carraa nama irratti hin qabini karra kiyya karra marraa naa obsi laa habajumaa carraa kanneenaa akkas kana dubbachuun keessatti ammallee yeroo takka ummata wanni san dogongora jiin yaada keetti furoofadhu bal'aa yaada bal'inni si kannifne. Sijammar mas'alaa waan hawaasa walitti laaqu takka haraamillee ta'e halaalillee ta'e ulamaa'ni waliigalee murtii agarratti hin kenninitti itti seenuun kiyya persaanaalii waan an fayyadurra waan an miidhuu caala waan ta'eef dogoggora yoo dhiifamas ta'e dhiifama isiniin jedha laakiin bakka tanatti jaalibsa al sadi maqaa rabbiitiin si gaafadha a'uudhu billaahi mina shayxaanir rajiim naa jedhe yeroo sadi ufii keetii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بركاته مسألان أمنتي الرتي واللولا جروكنا إسلام جدتك إمو إسلام جدتك كان لال قالتهم إسلام جدك كان إسلام جدك علماءني والكلاف لمان كوني لتشو إسلام مو إسلام ميتي العلماء والكلاف نقرأ ulama kuno ani foto raqabu kana lachinu afan wal khilafan jechuun haram illee jedhe ka halal illee jedhe islamu mo islamu maaf deema keessan ba tuusa namitti tuusa keessan ba jaalibsa gurbaa kana dhiibla yoo gurbaa kana dhiibla jettan gurbaa dhiibuun dandeessa gurbaa keessan ba ajanda kana keessa nimba ibsa just give me 1 minute daqiiqa tokko naa kenni keessan ba xumura dara kongo Okay, isi daqiiqa tokkicha kan daqiiqa tokko miti sa'a takka illee siifin kan annabira kabaja qabda ulfina qabda oromoodha anis oromoo haram bay bawwe deeno to sheen dubbati to sheen dubbati badde bawu barbaade kubati deemtum beeyta bara osoo sheen dubbati oo jaalibsa waan single ni jira wallahi waan buuda seenaa gootu amma dubbati yaa murtiin dhagay jaalibsa guyyaa murtiin kafaru deemu namni sakko mee daqiiqa tokko naa kenni jaalibsa koko laal qorti ken na daqiiqa atillee na obs tole amma isirraa jiraami isirraa yaada bitadheen siifillee kannaa sa'a dheertu haasoyta biraa ishi kana bayyuu jallisee jira ishi galatoom ulfaadha luuloo ati fufi jaalibsa dhimmi kuni dhimma harargeellee ta'u jimaalleen keessan ta'u mas'alaan nuti irratti wal dhabne waa'ee haraamaa fi halaalaati malee waan biraa waa'ee qabeenya keessanitti bu'uu waan biraa irratti wal hin dhabne sigalee mas'alaa tana keessatti immoo haaluma kamiinilleen hordofaan amantaa islaamaatiin ala dhufeetiin as keessatti inni halalchuu hin danda'u inni haramsuu hin danda'u jaalibsaa jaalattee jibbitee jechuudha sila kana ta'eef nama kana dhimma kana keessa baasi yoo ka dandeettu taate. har'a asin bira dhufeetiin daa'ima afaaniin daa'ima dibateetiin akkas godha gaafa murtiin waan emotionala ta'eetiin akkas godhachaa ture sanis isa faa namni harka dhahaafii ture dhimma islaamaa keessa islaamuma fixate nuti haraamaa fi halaal irra wal dhaabi
ati afaan keessa na dhaabatiin viidiyoolee inni gadhiisu laala. Salaamu alaikum. Beekama. Lolu'a. Ibsaa yoo kana dhaggeessu. Yoo ati hin dhageenye garuu si biraa fi rakkoon qabu siin kabaja siin jaalladha rakkoon qabu.